teenya urjii ba'Afriikaati. Mootichi gitaaraa abbaa walalof yeedaloo qabsaa'aa fi hayyichi keenya hangafni aartii Oromoo adeeroo artist Elemoo Alii albama muuziqaa teenya urjiin jiru yeroo jalqabaatiif handhuura Oromiyaa Finfinneetti Awugoost 24 waaree booda hoteela Skylight'tti eebbisiisuuf deema. Sagantaa kanarratti aartistoonni, ogeeyyiin muuziqaa, hayyoonni, abbootiin gadaa, dargaggootaa fi jaalattoonni aartii Oromoo irratti argaman ta'a. Maarree nuti heddummaannee gammachuu tanarratti argamuun jaalala aartii fi aartistoota keenyaaf qabnu agarsiifnuun dhaamsa kiyya. Teenya urjii ba'Afriikaati. Galatooma. Hello,